ገለቶም ይርኬት አኒ አንጋ አማት የት ከነስ ለማ ከበጃማት ዋና ከበጅ ከበጃር ገተ ረኮን ቀብ ና ኦኮ ይሮ ስከመች ታና ረኮን ቀብ ያ ነምኔ ተቆ ከነረ ኪያ tasgabbaa'in hafuun yeroo isheen amma kana artee jirtu kanatti ishee asoobsisuuf hin dirqisiisin irraa galfu xiqqoobsiif turi kiyyaan eddana akkamitti dhufuu dandeessi maaltu mamaa jira siluma daandii kanarra dhufaa turte bilbilli kee waan harka jiruuf dirqama ishee faana dhufuun qaban ture amma bilbila koo naa kenni nagaan tura waaw dandeessa kee akkuma yaadatti nuuf hin kaa'e ani keekumaanii dabarsa waan jedhe tokko nama raawwate si agarsiisudha diboonee sadii waan gochuu qabna fallinni bajetteetu fallinneef atumti qofti naaf booniin kan kee godhachuuf qophaa'e male hayyee waan jiru bilbilaan na beeksisi baay'ee baay'ee Maali dabaleetti? Maal taate maali boos? Rakkootu jira? Maal si gashi maal si ilaallatasi? Eeyyudha. Omaan hangalchu garuu dubarri tokko daandii irra teessee qofaa ishee boonu baay'ee nama dhukkubsa. Homaa si ilaallatu amma naannoo kootti deemu. Dabaleetti yoo xiqqaate maal akka taate illee natti maddu. Dhibeen keessa keetii yoo namatti madde xiqqoo siif salphaa. Si ilaallatu siin jedhee dhageessu eeti? Maaliif nan ilaallatu? Afaan Oromoo dubbataa jirta amma. Namni afaan Oromootiin dubbatu marti isaa immoo obbola tokkooti. Kanaafuu waan taate natti maddu. Wow, baay'ee gaariidha. Osoo inni isin jedhu hiriyoota akka wal jaallatan adda baaste miti. Atis guyyaa kee eeggadhu. ture eenyudhati eenyummaa kee maaf natti himtu yoo dhiira taate filaan beeyna taase Suma biran jira. Jaalalli dhugaa yeroo diigamu immoo taanii ilaaluun isaa baay'ee namatti ulfaata. Kanaafiyyuu amma naaf danda'ame jaalala kiyyaatii fi jaalala naaf koon nan tiksaaf sin jechuudha. kanaaf waan maanna gashinaan natti bilbiltari biraazer kiyyaa sitti fakkaate moo Inni yaadin ati kiyyaa fakkaachuudhaaf irra deebitee lammataa dhalachuu si gaafata. Garuu ati gufuu jaalala kiyyaatiif naammooniin waan taateedhaaf waa'een kiyyaa sirriitti si galcha. Kanaafuu yeroodhaan dafii gidduu isaaniitti ta'e. yoon hin baane moo maal gochuuf Guyyaa kee eegi. Waaqayyo ofii keenya irra dabarree akka namootaaf taanu barbaada. Kanaafuu jallina ilmaan namaa irratti ta'u argaa callisuun cubbuu dhiifamee hin qabneedha. Kanaaf jaalala dhugaa kana baraaruun dirqama kooti. Kanaafuu ba'uuf galuu keenyatti hordofan jechaa hartaqa.
Eeyyen akkasi. Hagaa abbaan kee hojii isaa xumuree deebi'utti ba'uuf galuun kee ana ilaallata. Baay'een gadda. Akkatti na eegdu siif hin eeyyamu. Woo akkas taanaan baay'ee gaariidha. Ergama koo xumureeraa jechuudha. Oolmaa koo guyyaa jalqabaa gabaasee hojii koo xumuruu kooti. Maalidha oolmaan kee jalqabaa? Maal jettee abbaa kootti himuufi? Maal jedhee himuu danda'a? Akka ati daandii irratti kuftee bu'aa turtee fi akkasumas dargaggeessi isaa filaa tokko akkasii jajjabeessaa ture. Akkasumas immoo akka ani si eeguu hin dandeenye akkanatti himte isa kanadha. Meeqa akkan siif kennu barbaadda? Maal? Ani roobsaniidhaan bara. Yeroo callistee na ilaaltu nama maallaqaan goonfamsitti fakkaadha moo? Qarshii gararraa maal barbaaddu reesin namoonni akkasii? Namoonni akkamii? Namoonni akka kee nama eeguudhaaf qarshiidhaan bitaman. Hin dogoggore moo? Isaan manaan jette nama biraatti fayyadamu. Ani nama waadaaf amanamuudha. Waadaa maalii? Waadaa akkas eeguuf abbaa keetiif kan. Obboleessa maal irraa qabdaa garuu ati? Dhiifama baay'een si dhiphise moo? Si deemeera baay'ee. Anuu siif hin deemu. Ookii waan ati jettu itti walii galee. Wanta asitti ta'e garuu abbaa kootti muufii yaalteennaan anaaf si keessaa tokko keenyatu lafa kanarra jiraata. Har'aaf irra si darbeera. Yeroo biraa garuu dhiiran eenyummaa isaa hin beekne faana akkan sochoonu. Konkolaataan akkan si geessuuf yeroo baatus yeroo galtus na beeksisi. Hooya Waaqayyo, obsa keenaaf kenni. Amma ka'ii gara manaa deemi. Eenyuma kan akkasitti nutti taphataa jiru kun? Anaafis gaaffii kooti. Tarii nama osoo hin beekne cidii kanatti himte yoo jiraateef itti yaadi. Maal taate? Si dhukkuba moo? Eenyutti himuu hin danda'a? Maal jechuudha ree? Atis namatti himi. Anis hin dubbanne taanaan eenyu ta'uu danda'a. Inni anaafuu gaaffii. Sirriitti yeroo fudhatteetu itti yaaddee garuu natti gala. Hamma deemi. Qofaa kutaa itti yaaduun barbaada. Tole yoo waan haaraan jiraate na beeksisi. Sonaaf waan anaaf yeroo kee taasifne hundumaa sirriitti dhageessifte jechuudha. Si malee namni kana gochuu danda'u hin jiru. Isa immoo kamitti bilbila yeroo keetiin argate?
Hello kiyya. Maaliif nu barbaaddu? Oma waan biraatiif miti. Akkam tasgabbuuf sittaa sin jechuufi. Baay'eetis qabbaa'e. Waan naa yaaddeef guddaa galate. Omaa rakkoon hin jiru. Hin yaaddeen. Jireenyi keenya akka waaqayyo jedhe ta'a. Galatoomi gorsa keef. Hayyee haa ta'u. Yoo sitti toleef gara galgalaa wal agarra. Har'a manuma tureen boqochuu barbaada. Tole isa immoo of eeggadhu akka hin miidhamne. Tola. Nagaan turre. Siif hin bilbila. Hayyee. Haaloo kiyya al tokko duwwaan irraa kaasi. Wayyuu naafboon dhumni kee akkas ta'uu isaati tasuma ta'uu qaba. Akka salphaatti kiyyaa dhabuun qaba. Naaf boon eessa jirta? Maaliif na barbaadde? Ati immoo naaf boon. Gaaffii kana mana gaafachuun maaliif barbaachise? Wal agarra siin jedhee wal agarra. Yeroo keetti ati immoo dirqama waan ati jette ta'uu qaba miti. Eeyyee kaa beekamaadha. Ammaa isaanii sitti iddoo jirtu na beeksisa. Tolee amma nan dhufa. Sonaaf maal akka gochaa jirtu beektaa? Jechuun naaf hin galle. Maaliin gochaa jiru? Ati akkas goota jedhee guyyaa tokko yaadeen beeku. Ati silumayyuu eenyummaa dhokataa qabda jechuudha. Keekumaan waa'ee maalii akka haasaa jirtu naaf ifaa miti. Osoo ifa naaf gootiin natti tola. Yeroo keetii bilbiltee akka ati sodaachisaa jirtu waan hin beekne sitti fakkaata moo? Isa jettaa eeda. Ana waan bira maaltu uumameen se'e? Maal? Ani illee shakkiin hin jedhu. Dhuguma sitti bilbilee doorsisaa jira moo yeroo keetiin? Eeyyee naanadha. Garuu nan doorsise miti. Bilbileefiin akka isheen hojii gaarii qofa hojjettuuf ishee jajjabeesse malee. Sonaaf hin salfattu. Isa yoo akka nama waan gaarii hojjetetti afaan kee guuttee anaadha jettee dubbattaa? Maal seete Keekumaan? Hiriyoota nama sadii jira ture. Hiriyoota nama sadan sana keessaa inni tokko dhugaatti amana. Warri lamaan hafan garuu faayidaa mataa isaaniif jecha qabeenya namaa kan isaanii godhachuuf mari'atu turan. Yeroo sana gurbaan dhugaatti amanu sun sagalee hiriyoota isaatii sana bilbila isaa irratti waraabbatee ture. Jarri hiriyoonni isaa sun otoo isaan gocha kana hin raawwatiin gurbaan sun gorseera waan ta'eef nama isaan balleessuudhaaf barbaadan sana gargaaruudhaaf yaale. Yeroo sana hiriyoonni gurbichaa aariidhaan isa irratti ka'an. Dubbichis babal'atee mana murtii magaalichaatti dhiyaate. Yeroo sana jarri hiriyoota isaatii yeroo mana amala sirrii isaatti darbataman gurbichi garuu nama haqa waan ta'eef bilisa ba'e. Akkasuma
qabeenyichis warra jalaa badeef hin deebi'e. Maal akkan godhuuf asosuma kana naa dubbifteere? Amma darabeen kan keeti. Irra deebiitii dubbifadhu. Yoo siif galuu baate immoo wanta siif hin galle na gaafadhu. Keekumaan nagaan ture. Sonaaf. Wayyoo keekumaan. Jedhee nama akka salphaatti taphatan ta'uuf ika. Keekumaan. Anaaf ati hiriyoota waan meeqa waliin dabarsinedha garuu baay'een gadda. Osoo tijjallina hojjettu dhaabadhee si ilaaluu hin danda'u. Hiriyaan dhugaatti amanu sun sagalee isaanii bilbila isaarratti waraabbatee ture. Akkas jechuun yeroon bilbilee fi haasaa turre sana Sonaaf bilbila isaarratti sagalee keenya qabateera jechuudha. Wayyoo keekumaan nyaatamteetta. No, kun tasuma ta'uu qaba. Akka fedhe illee ta'u sagalee kana dhabamsiisuun qaba. Naaf goona makka tasgabbooftii ta'e. Iyyeen akkasidha. Jaala keessatti waanuma mudatu. Baay'een gadda sababa kootiif jettee kiyyaa wajjin adda ba'uutiif. Lakkatumaan balleessine. Ofii keenya ceebbeenye. Ani garuu nama akkamiiti? Akkamittiin jaalallee qabaachuu kee osoo hin beeku hanga kana sitti dhiyaadha. Lakki ati faallaa nama hamaati. Jechuun nama baay'ee gaariidha. Dhugaa keeti? Iyyeen dhugaa kooti. Ammoo kanatti gammachiisa moo? Na jijaa jirtaa? Ani jijameen beeku. Kanaaf haaraa natti ta'e. Lakki si jajaan jiru. Dhugaanuma jirtuun sitti himaa jira. Dhugaan immoo naalamu. Naaf jiraadhu. Baay'ee si jaalladha. Fiiliin Bariin jedhamu jireenya hangarraa jiraadhee guutummaan isaa jiraadhaan kan guutedha. Wantoonni ani kan kooti jedhee yaadu hundumtuu kan koo ta'anii hin beekan. Harmee koo baay'ee jaalladhuu fi abbaa koo du'aan irraa adda baane. Gadadoo jireenyaa abbaa fi haadha dhabuu keessa hundumaa obseen irra ga'e. Amma obboloota abbaa kootii biraan magaalaa Finfinnee jiraadha. Magaalaa Finfinneetiin gurmuu faana wal barre. Walitti dhufeenyi koo fi gurmuu baay'ee jabaate. Anis jireenya koo keessa nama tokko akkan qabu amanuun eegale. Walitti dhufeenyi anaa fi isa gidduu jiru osoo nuti hin beekiin gara jaalala hiyyummaatti jijjiirame. Isa wajjin galaana jaalalaa daakaa waggaa lakkoofsisne. Garuu maal godha? Cittoo irratti fantu akkuma jedhan sana gurmuunis hin ajjeefame jedhamuun isaa majaa ga'uuf. Kanaaf wanti ani kan kooti jedhee yaadu hundumtuu kan koo ta'anii hin beekan jedheef. Amma qofaa koon jira. Al tokko addunyaa kanaa na jibbisiisa. Garuu Waaqayyo waa malee nan dhiisne. Biyya lafaa keessatti osoo hin fayyadu ta'eetii na fudhata ture. Biyya lafaa kana tarii fayyaduu hin danda'a jedhee naman jiraachuufis of jajjabeessa. Simbiroon koo akkam? Waaqayyoon gaafadhu. Ani maalittiin beeka waa'ee simbirrootaa?
Sesaanuu mee afaan isaanii beekuu gaafadhu malee. Yaa kee kumaan. Akkuma kee durii dubbii yoo siif kan malee hin galu jechuudha. Ani kanan jechuu barbaade waa'ee fiiliin bareeda. Maal? Maaliif naaf? Du'a jaalallee ishee keessaa harka akkatti qabdu dhaga'een ture. Soba jedheen dhiise. Amma garuu shakkaan jira. Maalitti na shakkita? Jaalalleen ishee du'e jeellee osoo hin guutin amma gaafa waa'ee fiiliin bareedina gaafattu maal jedhu re'aan? Kanaafuu jaalallee fiiliin bareeda kan ajjeese baraa jirtaa jechuudha. Maal? Situ ajjeese moo? Sodaadhee akka namti kan ajjeese siin jedhu barbaadde moo? Maal? Fiiliin bareedina ajjeesuuf jaalallee ishee argachuu maaltu walitti fide? Jarri jaalalleewwan gaariidha. Isaan addaan baasuuf oduun humna hin qabu. Tokkoof tokko filannoon isaan ittiin addaan baasu isaan keessaa nama tokko ajjeesudha. Anis kanumaan raawwadha. Roobsan arraba kee irratti hin jabaatu yeroo nama ajjeestee kaatee akka kanatti salphistee haasoftu. Inoo isin namni du'u yoo ta'e numa du'a. Lubbuu biliqa baatuuf narraan iyyiin amma waan isi gaafadhe qofa naa deebisi. Maal la gaafatte? Sibbirroon koo akkam nagaa isheetii. Amma ati dhuguma ishee jaallatteeti? Maalidha jaalalli? Ani waan jaalal jedhamu hin beeku. Intalli durba morma lamaati. Na dhageessa. Al tokko ija ishee jaamsee jennaan ani dhimma ishee hin qabu. Maal? Amma sammuu koo ol ta'aa jirta. Guyyaa tokko fileen barfaana dabarsuuf jettee guumoo hojjeestaa? Ulfina fileen barii nan barbaada osoo hin jedhee ishee hambifachuuf gab jedheen taa'u. Falmii koo dhufa. Yeroo sana anis dhiphiseen isa ajjeesa ta'a. Kanaaf dursee du'uu qaba jedheen. Baay'ee nama jibbisiifta. Siif gala lammata cina koo akkan geenye. Tolee rakkoo hin qabu. Atis lammata cina koo akkan geenye. Maqaa Waaqayyoo. Maal lamni rukutamaa akkasii? Na agarta. Otoo lubbuun jiru fileen baariin ni tuqtu. Maal jedhee akkasii jajjabeessu hin beeku. Maalumaafuu garuu jabaadhu. Biyya lafaa kanatti akkasii. Biyya lafaa kanarraa hagama akka jiraannu jechuun har'a duunaaf borduunaa keenya hin beeku siin jechuu qabdi. Soonaaf hin dandeenye guyyaa tokko illee akka salphaatti gurmurraa addan hin ba'a jedhee yaadin beeku. Isa kanatu naaf hin ibsine iyyuu sirriitti hin beekan. Maaloo fileen bara. Kana caalmaaf hin libbisine. Waaqayyo waan godhe hundumaaf hin komatu. Waaqayyo gaarii. Nan dhabe mogolee kootu na laafe waan hin jedhu dhabe. Abdii kutannaatu na guute. Al tokko tokkoof balleessuuf na yaada. Garuu Waaqayyo maal naan jedha jedheen dhisa. Miirri kee martisaa iyyuu naaf gala. Fileen bara. Ati dubara cimtu turte. Akka salphaatti harka kennuu hin qabdu bara. Maal akkanatti cimee beektaa? Jaalalleen koo du'uu isaa miti. Osoo hin awwaalin. Osoo iddoon itti du'ee hin argin du'eera jedhanii amanu. Gadda teessee du'eera jettee gadda keebsachuu yaadde beektaa? Eenyu akkas ajjeese mitiitii eessatti akka du'e hin beekamu. Inni du'ee isaa malee reeffa isaallee ijaan hin argin. Inni kun baruma kanadha. Barichuma akkasii. Hin baata malee akkamitti akka deebitee galtu hin beekamu. Waaqayyo yoo si eege malee yooti duutellee namni galagalee cheeksi godhu. Kanaafuu furmaanni jiru obsuu qofaadha. Kanaaf fokkasee maqaa. Kun qabu. Soonaaf isa siin jedha kam gootu. Obboleetti koo baay'ee na jalaa dhukkubee ture. Kanaafuu gaafachuu hin dandeenye. Beekta miti ree osoon isheen ayyamsisin waan kamiin iyyuu murteessuu hin danda'u. Garuu rakkoo qabu. Yeroo dhageessu waan baay'ee gammadduudha bara. Ta'uu danda'a. Garuu dandeettii yeroo baay'ee yaadota ni ta'u jedhee isheetti dhiyeessu kan darbuu qabuuf kan kufuu qabu adda baastee natti hitti. Kanaafuu dirqama ishee gaafachuu qaba. Haa ta'u gaariidha.
dafii na beeksisi yeroon kee dhumaa jira. Tolee rakkoon qabu. Bakka hin deemu waan qabuuf deemuutu narra jiraata. Nagaatti. An kiyyaa amma kana maal ishee godhe yeroon ishee wajjin waliin dabarsine hundi soba ture jechuudha. Akkamitti na hubachuuf osoo yeroo naan kennan amma kanatti murteessiti. Kunoo argaa jirta miti qofa isaa ta'ee waa'ee kiyyaa yaadaa jira ta'uu danda'a. Kanaafuu carraa akkasitti fayyadamuu qabna. Yeroo amma isa bira geessu suura kaasuuf akka naam jettutti aartii sirrii agarsiisuu qabdu tole. Yaaddeen isaanaafis akka ajaa'ibaatti mul'atu. Amma gara hojii keenya let's go. Okay. Amma kiyya yeroo kana agartu otuun jaallatin na filatti. Hin dandeessa kee kuma.